this one. Oh, come Said the this one. Oh, come Said the السلام عليكم رحمة الله بركاته أردفتوتا في دعوتوتا كينيا أكم نجرتو نجانو جرتو نجرا الحمد لله بكا جرتاني تنجيني كينيا سنيا باية تجيتشاخا إيكا عرّا حياة مالنو في الديت دفتجيتشون كيسان إنولو وان في النيد فيكا وان هاريان سمال جيتشون كيسان إنولو إن اللي سعيد أكا إنجدان تنهيني واني ساقوني هندي كيسان وردفتوني كينيا أرغتاني جرتاني أما مويو بالبلاتي akka ati nagootee saniis ogosiin godhini inooluu ooleen buluu naan jedha naa bilbilee akkasitti na sodaachisa jechuudha. Ani Said sisodaadhu ati maaliifi ani har'aan tanallee waan bilbilee kootu maalidha siin jedhe inan qabtu hin dhufta. Maaliif akkana wannoo ta'e qalbiin kee hin beeku malee ani bilbilee abdiin dhufee mana jira mana warra Muhammad jiraan illee achi jirra kootu waan siin jedheef akkasitti luf jechaa dhufte jechuudha. Ammallee dhufuun kee loon bilbile hin dhufta qalbiin ta'e qalbii saree tamam ammallee safaruma kiyya taateti bilbilteeti ana sodaachisu narratti qaaquu hin qabdu tamam namni sodaatu tokko hin jiru ani hayaat duraan amma wallahi ani dhugaa sitti maami mana kiyyatti illee nan gala. Namni waan tokko na godhu tokko hin jiru sin sodaadhu wala abdii wala ati agartee jirta dhalaan waa si gootu bilbiltee kootu sin jette bakka feetetti dhuftaaf jechuudha ati nama beeku nama akkamii akka taate namni tokko sammuun isaa namni dalagu tokko akkamitti kootu naan jettee maal nama waliin illee dhufuu hin dandeessaa ati gini koo baakee akkasitti dhuftee sirraa dalagni jechuudha. Waan dubbattu dhabdee gana hayaat akkana jettee akkasitti haasofte wallahi baay'ee tokkoon gammade jechuudha. Ammallee natti akkanatti wannoo jechuu kee dhiisuu qabda jechuudha. Hoggaa Muhammad akkasitti gurra kee sirraa ciraa gurran ciraal bee fida hoggaa jedhu san ogoo milikkita sirratti dhiisee baay'ee tokko gammadayyuudha amma akkanatti narratti hin qaaqxu. Tamam namni si sodaatu hin jiru miliqxeellee baatu Muhammadutu kana hunda nu godhe. Muhammadutu anaaf hayaatin akkana nu godhe malee nuyi miila kee hidhamuu jenne. Ogoo miilli kee hidhamee jiraate akkasitti halkan guutuu anu kophaa kiyya siyaasa qaayyaa bulayyuudha yaa Said. Nageessemi malee namni si sodaatu hin jiru bilbilteellee ana sodaachistu tokko hin jiru ilmoo kiyyallee waan tokko gochuu hin dandeessu abdii mooyyuu waan fete godhi. Abdillee video irraa argee akkasitti kolfu argee jira gizee tokko gaddee jira gizee tokko dasna jedhee jira jedhe innillee waan des jedhu tokko illee hin jiru abdii jaartin tiyya wanna akkanaan irratti dalagdii jedhee inasaawiin gammatu etteemi gammati ammaan booda atillee waan na gootu tokko hin jiru agartee mitiiree akka Said saahiba kee goone san ani jaarsa kiyyeedheeti dhiisaa maaliin jedhu walumaa sifataffata malee tamam. Akkasitti wannoo jettu tokko hin jiru Muhammadillee arrabsu tokko hin jiru hayaatillee arrabsu tokko hin jiru maaliif ati galatan beektu abdii ati galata goobeektee ilmoo keetii fi jaartii ta'e lafaa kaasaniiti sodaadhaan nu baasanii mana isaanii nu galchan mana keenya qollofanii mana isaanii waan tokko goonu jalaan irratin akkasitti mana isaanii jiraachaa jirra. Galateeffachuu qabda malee ati akkana maalidha Muhammad ati maaliin atillee wallahi guyyaa tokko akkuma Muhammad jedhe miila kee ol fanniseeti ani si fannisuu hin danda'u si arrabsuu illee hin danda'u maaliifi ani warri hoggaana guddisan akkana miti namaan biraallee arrabsuu ani jaarsa kiyya arrabsuu hin danda'u jechuudha.
maaliif abbaa ilmoo kiyyaa waan taateef malee mul'isi godhee arrabsa. Tamam akkasitti waan qaaqxan takka hin jiru. Said akkasitti akka jabbilee hidhamtee hiikamtee akkasitti burraaqee laal bakka seene bakka eessa bakka ogguma akkanatti waan itti hidhame san hoggaanitti darbu malee waan takka hin beenu jira. Bacca nama akkana argeetu hin beeku. Dhiirummaan kee ogoo dhiira taate ati hiikattee mi akkasitti nu qabuu dandeessa? Mahammedillee ta'u qabdee kuffistee maal gootee akkasitti bahuu dandeessa. Ati gini darajaa sanirraa darajaa እንግዲህ መንሳኒ ደረጃ አፍራፋራቲ አከሚት ሁታሌ በረብ ያቤኩ ማሉማት አከሚት አከዴሚ ጨጨቤ ማልጀዴ ኢምቤኩ ቴሌፎን ማን ዱብሴ መለ ይሰላሉ ነፍዳ አከማከቴ ጀቹዳ تمام نوريا اللي اگرته جرت افان ke amman bode media rabate nambale sete hayata kana jedete jar sakheetir ragay sanat gaajechuudha nui mana hidalle naqu indandenya jar sakhe akkanumatti tamam kijibne kooto enneni akkasitti mana hidaase sudanda maalifi bakka mana itti jiru na barbaadeeti namichi kunoon jedhe bakka isa naqunan beeka laagin immoo ani akka namaati miti ilmoo qaba jedhee tanan dhiise malee amma leona dhiisuun baatin akkasumatti bakka dheengadda akkas taate sana agarteemi isaa ol sigoona amma immoo ol fannisne laal akkanatti gadi sirarraasisneeti akkasitti ani fi'aayat sirraa dalagna fi'aayat waan takka narraa dalagdan takka injiruu jette kanaan dura kanaafi miidiyaarra alaalanii kijibaa akkatti fakkaannee neeti akkasitti malee nuyi ilmoo dhiirallee tumneeti viidiyoo agarsiisna maali kana asaaballee hin qabu iyyuudha tamam kanaafu Said ammaan booda illee natti hin bilbilin oositti bilbilellee narraan kaasin kalaas oosii bilbile rakkoodha akka ta'e beekishi ammaan booda illee sii dhiisuun deemu telefoona kee kana oonarraan dhaabin manuma keessan dhufa manuma keessan tamam akkasitti abdiin illee afaan kee babbantu kana tamam hayat galata baay'ee qabdi na waliin boosee na waliin waan ani ta'e taateti jiraachaa jirra mana ishii kana tamam injoolleen ishii injirti ani daa'ima itti fuudhee ana dandeesseti akkasitti mana keessa jiraachaa jirti galata hin beektu ati kanaafu lamaan keessanu argitanii jirtanii eenyu zameen illee kana laali hayat sodaachuu qabda tamam siifaa laal koobaa kiyyan akkana si godha tamam ol sifanniseeti sokeetti dhan akkamitti akkasirraa dalagu kanaafu baatanii xaxaxaxaxaxin jedhina hayat akkanumatti dubbadheeti ani hayat dubbadhee afaan kiyya akkanumaan babbanee akka keessanii kana nama callisuu miti Said kanallee ani kana hunda gochuullee hin feene maalifi deebiin naa deebisu ani deebiin dhawuufi laagin maaltu baay'ee tokko na aarsee wanna kana keessa na naqe miidiyaa Mahammed jalaa gube kanatu baay'ee baqa na aarsee waanan godhu dhabeeti kana hunda na godhe jechuudha master showdha moo maal jedhu tokko tamam waan meeqa jalaa balleessee viidiyoo meeqati isaan wannoo jalaa jedhee warra kana jalaa isaan kana hunda maaliif kana hunda keessa naqee ani waan isaan bira jiruufi malee waan isaan godhan tokko hin jiru isaan kana tamam Said sammuun kee hin dalagwati hin beeku akkamitti akka hasaabdu maalin akka hasaabdu duuban hasaabdu akkamitti laati miidiyaa ga'u tokko yaani akkamitti master show jedhu gubeeti amma gini alhamdulillah ordoftoonni teenyallee ol kaasteeti ammaan tana guddata namni akka keetiti miti namni Rabbio jedhe si'ol jiraachuu danda'an jechuudha isaan laal viidiyoo tokkoon viidiyoo lamaan viidiyoo sadiin isa caala ol kaan firootuub jedhanii hunduu seenuu hin dandeessanii hordoftootanya maalifi namni kun waan fedhe balleessuu danda'a laagin maalin isaan aarsu waan nama aarsu tokko hin jiru jechuudha waan ambiraatiin isaan illee deebisanii fi maal godhanii waan fee godhe waan fee gochuu danda'an isaan illee laagin sammuu isaanii kana akkamitti isaan tuqee
ammaan boodallee miidiyaa lorbaanii waan hin dubbanne kalaas akka isaan hin dubbanne isaan aarsaa sammuu isaanii tuqeedheeti akkasitti san gubeetillee hin callisne akkasitti bilbileet waan gootanan argaa waan gootanan laalaa miidiyaa keessan sin jalaa gubee jira jedheeti nutti bilbilee akkana nuun jedhe gaafa guyyaa lamaati moo akkana nuun jedhe nuyi gini gubuu sanuudha in agarre inni waan baneefi jalaa gube namni akka keeti sammuu xiqqaa ilmoon xiqqaallee ilmoon kiyya si caala sammuun isaa malee namni guddaa akkanatti nassaabu kaleessaan tana waliin nyaanne jirra hundi keenya Muhammad haya sahabtittiye waliin nyaanne jirra Sa'iidaatillee waliin nyaanne jirra waliin dhugne jirra laakin wanna kana akkamitti si dhufeeti waanuma kana akkamitti gooteen na aarseti wanna hunda kana keessa na seesiste siin na seesse malee anillee kana hunda si gochuu hin feene tamam kanaan dura na qarqaartee jirta maal jettee jirta achin arrabannatti dhufee mana kiyya dhuftee na haddaddee sokeetti dhasi da'u yaa'um sokeetti fidadhu si da'u malee naan jettee anumaayyuu sokeetti fidadhee jechuudha kanaaf waan isaan godhan tokko hin jiru miidiyaa isaanii waan gubdeef kana hunda na dalagsiise tamam kanaafuu ammallee ani sissoraadhu ani Sa'iid karaa feeteetiin koottu miidiyaa keellee akka isaan itti geessan gochuu danda'a in gootu miidiyaa kiyya ingootu hayat shoo jedhu na jalaa gubuu hin dandeessoti eenyu waan taateef na jalaa gubdaati eenyu caalteeti tamam ati mbeeku akkamitti akka hasaabdu jechuudha jaartimatee waliinu jaartin ta'e asiin sibira maal gochuu gaa maalidha hayat si ummatu akkana godhaa Sa'iid ani jaarsa kiyya maal akkam fitta akkana gootaa maal jetti achina mucaa beeraa ta'eetii mebboleetti teessunillee ani akkana jalaa tuqan hin fedhu boleessa kiyyaa maalidha ni eenyutu agartanii jirtan kaakunooti anatu baalagee jedhamayyuudha laakiin immoo mana bakka jiru daqiiqaa bilbilleen daqiiqaa lama na eegii safaruma keessan hin jiraanaan jedhani zabanyaa kiyya moo maal kiyya inni mee maal kiyya na duuba deemee na eega tamam ani kanan no aarseti isumaa kalaas qoyme oguma jennu achuma gaafuma hunda hin dhabamu ani isa hin argu malee namni hundu isa arga jechuudha maal akka inni fedhu rabbi haa beeku kanaafu Sa'iid narraa adabadhu taa'e tamam waa'ee kiyyaanillee deemtee ani gwaaddanyaa godhadhe rabbashuu hin qabdu wanna kana ga'u maaltu si gossiime ana akka feete na gochuu dandeessa na arrabsuu dandeessa mana kiyya dhuftee na addaduu dandeessa mana kiyya waan ba'ee isaan bira deemeef akkas taatee gubattee aartee maaliif ishii alatti ishiin darbinee mucaa ishii waliin jaarsa ishii sun akka fedhe ishee haa godhu mana ishiititti galchitu malee jettee dheengaddaan tana mana isaanii dubbatte amma mooyyoo akkamitti akkanan goone jechuudha miidiyaa isaanii jalaa gubde tamam maal si godhe kana hunda ani maalin balleesse ani dhiiran taane mucoo boleetti teessi jalaa kaasee wannoon jedhe namaan biraatiin kennine jaarsa kiyyatti in heerumsisne mucoo tana mee maal godhi naan jetta kanaafuu abdiin illee nama addaddu kana Muhammad maalidha jaarsaaf jaartiin akkana maalidha wallahi jaarsa dhiisiu hayat laala akkanatti gadi si garagarchiti siifaa tamam anin tuquudha akkanumatti laal jaarsa kiyya kana dhiisaa maalilleen jedhuun hayaatiin jaarsa ishii dhiisi kaa jaarsi haa taa'u hayaat dhalaanii sirraa dalagdi yoo feete tamam galateeffachuu qabda malee atiin kun immoo wannoo jechuun qabdu atiin borullee ati waan sitti ga'uun beektu amma Sa'iidiitti kolfite kanaafuu ati mucaan kiyya kun eessa jira jaartiin tiyya eessa jirti maal nyaatanii maal dhuganii jechuu qabda Sa'iid akka nu marsu in agarta jechuudha gaafuma hunda miidiyaa kanarra hombee callisee hin beeku waa'ee isaa jechuudha maaliif in beekta waan keessa jirru kanaaf galateeffachuu qabda siin jettee ishiin jaartii ta'e oo feete ani gini hin fedhu ani hayaat ani hin fedhu ani si fedhuudha ilmoo kiyyallee nan guddifadha mana kiyyattillee nan deebi'ee boru ganama namni tokko mee mana kiyya dhufeeti waan tokko naa godhu
Tamam walaa Sa'id walaa Abdii sin sodaadhu jechuudha. Ani mana kiyya boru ganama deebuu danda'a. Maalifi sababa kiyyaanillee namni wal fixullee hin fedhu. Ana namni na fedhu mana kiyyaa miti. Gibbii kiyya mee olaa sayinan ammaan dura. Maalifi kanaan dura kalaas ani akka boleessa kiyyallee waan as ilaaluufi Sa'id jechuudha. Kanaaf karra kiyya ofii kiyyaaf asii bane sii kana fa'a. Abdiinoo ta'e akka hattuutitti eessa jiranii maal jiranii qoyimee gibbiin banaa jiraamoo karri banaa jiraamoo jechaati isatu ol natti seenee karra natti cufe kanaan durallee natti qollofe. Tamam na kanaafu ani mana kiyyatti nan galaa Muhammad fi Hayaat lamaan keessanuu dhiisuu qabdan. Abdiin kootu araaramii siin jette malee jaartii tee siin kennu naan jette saabtittii tiyya akka haadha tiyya akka boleetti hangafaatan ishii ilaala. Ani toleeyoon jedhe ishumarraa'uudha ishii bira dhufteeti akkasitti na fudhachuu dandeessa. Yaani dhiifama gaafattee miila ishiitirra kuftee maaliif waan ishii arrabsteef. Turtura maali jaarsaaf jaartiin laga tokko waraabbama laga seenishi. Afaan keessin jettee miidiyaarra baatee Abdii hin baniin. Namni kun maali jedhi sammuu kee keessa ani nama akkanaati miti ani sammuun koo akka sammuun kee crazy daat ilaali sammuun kee waan takka hin dalagu. Tamam ogoo dalagee namni kun maalifan isaan arrabsaa eenyutti aadachuu qabda Sa'iditti. Isa luun akka fee ta'uu dandeessa jechuudha. Maalifi jaartii tiyyaa maaliif marsaa maaliif Abdiin dhufe hoggaa jedhaniin daqiiqaa lamatti akkamitti ga'ee eessa jiraa nami kun eessaa dhufe manni isaati fi manni keenya akka fagoo ta'e hin beekta jechuudha. Eessaa dhufe innis immooyyuu addaa sii baasee jira viidiyoo irratti waanan bilbilee hoggaan bilbilu daqiiqaa lamattan dhufaa safara keessanan jira jedhe. Kanaafuuti sammuun kee magaffala malee Hayaatii fi Muhammad lamaanoo arrabsuun qabdu. Kanaafuu hordoftoonni keenyallee firoo tuubii jedhu san akka ol nu kaastan hin beeknaa sin akka isaanitii miti rabbii waliin akka isaan guddistanillee nan fedhaa maaliif aniin kun baay'ee tokko aaree sammuun kiyyallee baay'ee tuqame jechuudha maaliif sababa kiyyaan waan kun waan ga'eef. Sababa kiyyaan miidiyaan ormaa gubachuu ogoon mana san dhaquu baadheen jedhe wallaahi ogoo shaararra gadi baay'ee akka fedhe jiraadheen naa wayyayyuudha maaliif saabtittii tiyyatana waliin gizee dheeraa nyaannee dhugneeti ammaan tana aariidhaan jaarsaaf jaartiin guyyaa san wallaahi dhugaa haasa'uudha isaan lamaanuu akkanumatti ani dhaga'u gorfaa isaanii keessatti wal fixaa bulan monkiin jaarsi maaliif mucoon tun ogoo nutti dhufuu baattee kun hundi natti ga'uu baatee odhaa ishiin immoo saabtittii tiyyeessan ishii godhataa taadha malee ani hin beeku waan isaan haasaan jaarsaaf jaartiin jechuudha. Kanaafuu wal caqacaqaa bulan guyyaa san isaan ol lolaniidha akkamitti ati hiniine malee mucaasanuu badambiitti ogoo hiitee miilallee hidhisiin jedhe ogoo hiitee dheetteeti akkasitti wannu jettee anillee baay'een isatti aaree laagin immooyyuu Sa'idii ol itti naarre jechuudha isatti maaliif waan fedhe ogoonaa harrabseus Muhammad dhugaa qaba. Mana isaa ogoo karra isaa ga'uu baadhee ogoon achi taa'uu baadhee amma ji'aaf deema kaa mana isaanii kana jiraadhu ogoo kun hundi inuumamuyyuudha miidiyaan isaanillee hin tuqamu. Kanaafuu akka guddistan hin beeknaa hordoftoonni keenya hundi keessanuu galatoomaan isiniin jedha. Assalaamu alaykum rahmatullahi barakaatu.